Tole nagaa waaqayyo sinifaa baay'atu jaalatamtoota yuutuubara ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtanii geexee asallaa ture ayyaantu ta'etu jira ammas siniin jedha akka beektan abdiin qaba bakkuma jirtanitti jaalalli gooftaa sinifaa ta'u jechuun jaaladhaa hordoftoota kabajamtoota yuutuubara koo warri maatii koo taatan akkasuma immoo warri maatii koo taanes koottaa walitti makamnaa walumaan guddannaa harka walaa qabannu jechuun jaaladhaa kabajamtoota hordoftoota koo har'ammuuyyuu waa hin qopheeffadhee dhufeenis maalinni xiqqeessetuman aadaa Oromoo nyaata aadaa Oromoo keessaa tokko dhangaa kan jedhamu hojjedha jedhee tananii Oromoon hoggaa mammaaku dhangaan hin baay'atu dhangaa gurra nyaatanii jedha Oromoon kanaafuyyuu dhangaa gurra nyaata sanan hojjedha jedhee tananii bin beektan jedhee tan abdii qaba nyaata aadaa Oromoo keessaa filatamaa baay'ee iddoo guddaa kan qabu cidharratti gadaa hoggaa diggisanii akkasuma durbamoo heerumte akka naannoo keenyatti hoggaa mana seenanii haati mana intalaa hoggaa dhaqxu bakka guddaa iddoo guddaa qabaadha dhangaanii garuu buqqee xiqqoo wayititti qabamtee too deemte buqqeen sun xiqqishumashii haga kanarra kan jirtuudha beekuu dandeessan hundi keessanuu naannoo nanitti dhaladhe guddadhetti baay'ee filatamaa jaalatamaa kan ta'e baay'ee dhaayyuu miti kan namaa kennanii hoggaa namaa kennan daabboo garagarchaa wajjin namaa kennamaa daabboo garagarchaa sun kutameetoo jechuudha hoo akkam ta'e maankaa lama namaa kennan maankaa tokko qofa bichaadha kan namaa kennamu garuu iddoo guddaa qaba ulfina guddaa kan qabu nyaata aadaa keessaa kan ta'e tokkodha jedhee akka naannoo kootti kanan beeku har'a ishuma isa wajjin hojjenna dheetanii na duuka bu'aa erguuyyuu naqinaayi asitti daakuudha homaa piroosesii baay'een barbaachisu sadii akkuma afurii tokkoon hojjedha dheetananii isiniin jedha akkanatti bishaan baay'ee xeefii gurraacharraa hojjetama baay'inaanii garuu ani amma mee walumaan barannaa fuulduratti waan baay'ee godhuu dandeenya garuu haga tokkome nyaata kana nan hordoftoota kootitti argisiisuu qaba jedheetu anis waan amaneedha bishaan itti qicadheera harkaan sukkuumamaa baay'ee sukkuumaa barbaada waan ta'eefuyyuu baay'ee sukkuumamuu barbaada kanaafuu harkaan sukkuumaa xeefii odoo ta'ee agasmara dadhabbii namatti fiduu jechuudha xeefiin agasmara dadhabbii namatti fiduu garuu qamadii waan ta'eef baay'ee sukkuumaa nama barbaachisaa akka inni gara bittinnaa gootan godhama jechuudha akkanatti sukkuuma bifa kanaanii walitti deebinaa obboleewwan koo erguun naqina tolee deebi'ee dhufee jira amma akkanatti sukkuumee kun mul'ata dheetanan abdii qaba akkanatti sukkuumee tolcheetoo jira takka gaaggulaa qabaachuun qabu booda aangaala lamaatti itti deebi'amee too akaawwamaa dhangaan kuni jechuudha anuma duuka bu'aa asitti gaazii qabsiifadha haga utti ibidda kanarratti akaa wan eelee shaglaat irratti akaawwama biyyatti malee eelee wanni sittuyyuu akaawwamu eelee shaglaatuyyuu isteerga sirrittoo embooda ibidda jalaa hartee kaatee hojjetama jechuudha kanaafuyyuu baay'ee bakka dhadha dibaa jedhama naannoo keenyatti dhadha dibaa irratti fudhatamee deema mana intalaa hoggaa ijoolleen laaluu dhattu akkasuma haati akkasuma warri miinjee hoggaa mana seenu baay'ee dhangaa haga kanaa gumaachite jedhama hunduma caalaa gumaachamu keessaa dhangaatu lakkaawwama dhangaa 8 mana hoggaa seenan mana miinjeen tali tokko hoggaa seenu dhangaa buqqee 8 seeratti jechuudha akka seeratitti dhangaa buqqee 8 qabattee seenti garuu haga 20 akka nama harka namarraa qabduun haga 20 minaamina gumaachuu dandeesse gaafa san maqaa guddaa qabdi jechuudha mana obboleessa ishii gaafa seentu obboleessa ishii jechuun miinjee mana miinjee ishii hoggaa seentu akkasitti gumaachitee fuutee dhatti jechuudha daabboon garagarchaan irra dibamee deema dhangaan kun akkasitti qophaa'a baay'ee iddoo guddaa kan qabuudha garuu buqqeen ishiin itti qabamtee deemtu baay'ee xiqqoodha akkasuma immoo maqaan isaa guddaadha jechuudha har'a kana fakkaata nyaata aadaa Oromoo keessaa akka naannoo kootiitti baay'ee jaalatamaa fi iddoo guddaa kan qabu kabajaa kan qabuudha dhangaanii akkasuma foolleen itti sirbitii dhangaadhanii dhangaa gizee foollee diggisanillee sirna gadaa keessatti guddadhe waan ta'eef dhaladhes waan ta'eef sirrittan beeka
maatii koo keessa illee foollee anxiqqoo ta'eetillee erganuufillee beekee sirriitti beekee foollee danuu argee jira jechuudha diggifamee jira aanuutu erguman guddadhe iyyuu aga kutaa 5 waggaan baradhu foolleen na biratti diggifameera waan ta'eef sirriittan beekaa akkasitti qophaa'aa jechuudha na xeefii baay'inaan xeefii gurraacharraa hojjetanii maaliif firfir jedha xeefii gurraachi qamadiin garuu gatii nama baasisa jechuudha asitti naa'ee jira. Naa'ee jira waan ta'eef iyyuu ibidda jala qannasee jira amma tan naqaddaa jechuudha. Himmisuu jechuun beektu miti garuu kan loqonni illee ijoolleen tokko yoo loqonni goosanii garuu baatee nafoofna jechuudha himmisuu jechuuni. Na eegaa erguun deeminaati. Deebi'ee dhufee jira akaayee kunoo haala kanaan akaayee akkana jira. Oodha jechuudha uuma kana amma asitti immoo dhadhaa qopheeffadhee jira kunoo isinitti mul'ata dheetan abdii qaba dhadhaa isee tananii isee ka'ee tanan asitti qopheeffadhee barbarree wajjiniin kanuma Itoophiyaatti barbaree hiriyaa fiyyatu Azira isheetu naa fide jechuudha kanaafuyyuu asitti dhadhaa qopheeffadhee too jira asitti naqaa jechuudha uuma saasanii asitti naqadhee waliin geenya jechuudha baay'ee dhadhaa fudhata kanatti meeshatti naqan kaalaa buqqeetti naqan kaawdoo Oromiyaa biyya toosoo taatee buqqeetti naqataniitti teechisanii achuma keessaa lubutanii dhugaan isiniin jedhaa garuu jechuudha. Kana maankuma xixiqqi namaa kennasan nyaatanii too daabboodhaan nyaatanii dhugaa nama deeffachiisaa oola bakka guyyaa guutuu isuma deeffachaa oolta. Waan nama ajaa'ibu keessaa jechuudha baay'ee ani nan jaaladha jalattan guddadhe waan ta'eef kanaafin isiniin jedhaa kunoo kanatti hojjedhee jira. Jaalatamtoota kabajamtoota yuutuubaraa Geexee Asallaa jedhu jalatti argamtanii haala kanaan hojjedhee koottaa hundi keessan affeeramtanii jirtanii koottaa hin nyaannaa isiniin jedhaa kana fakkaataa daabboo garagarshaadhaan nyaatamaa akkatti mankaa tokko kennanii fi ta'u jechuudha hoggaasnitti tore laayikii akkasuma immoo warri sheerii godhuudhaan geessanii obboleewwan koo hundi keessaniyyuu sheeriin godhaa nama bira akkanaa ga'uun isiniin jedha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti fayyaa nagaa naa ta'a viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti turtii gaarii.